Shama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan isiniin jecha markii fi beesiyyeen araaramaniitu jiru dhuga dubbachuu fi baay'ee isiniif gammadee jira jechuudha. Suma markiinis nama gaariidha, beesiyyiin illee nama yaada qabdudha jechuudha. Egaa sababa yeroo darbeenni biraankii irratti hojjatee kutaashiinii ciisicha kireeffattee ishiin jirtu keessatti nama biraa ol seensisee ciibsee yeroo ishiin shaawurii dhaabaatu namni suni ciiseetu jira jechuudha. Sanarraan kan ka'e inni immoo dubarraan itti ol haseenee maal gochaa jirta gaafa jedhuuni. Egaa sababa sanaatiin walitti bu'anii biraankiidha jennaan iyyuu dhiifamayyuu gochuu fi diddee baay'ee dallantee jechuudha. Baay'ee boochi gaafichaa. Innis immoo yeroo lammataatiidhaaf dhiifama gaafachuun qabaa walitti dallanneetoo jirra jedhee qopheesse baqqaa'ee abaaboo waan arge godhee fiinyaa maal afuufee mina jechuudha. Sana booda ishiin ta'uu hin qabu, ati boruuwwan biraayyuu irratti raawwachuu dandeessa jetteeni jechuudha. Sanarraan kan ka'e achumatti isaan gatteetoo biraa deemtee jechuudha. Egaa ishiinis immoo walitti qabamuun keenya hingaa kana caalaa nagaa buusuu qabna jettee yaada ishii jijjiirratte. Isa kana immoo cal jedhee miti kan hinanii isaadhaan dhiifama jedhee gaafadhu biraankii irratti hojjadheenani. Biraankichis immoo kana booddee aniif ati viidiyoo tokko waliin hin hojjennu, akkasumas immoo adeemsa jaalala keenya asuma irratti dhaabna nu gaheeran jedhaanii jettee jechuudha. Isa kanas kan hin gochaa jiruu fi lammataa akka wanti akkanaa itti hin deebine barnoota ta'aaf jedhee waan hin yaadudha. Isinis dhiifama godhiif naan jechaa turtanii dhiifama gochuun koo eessatti oolaa garuu ofaa baruu jedhee nani jettee jechuudha. Akkasitti jechuudha leenjisanii jechuudha, leenjisuudha jechuudha. Na asumaan immoo jechuudha markeen baay'ee nama gaariidha, nama iddoon taanetti in argamnedha. Waan baay'eedhaan jechuudha hubannaa qaba. Haa ta'u maleeyyuu hin dhufe jechuudha. Yeroo dhufutti ani guyyaa har'aa kan inni si barbaadee fi wantani si faana taasisu hundumayyuu dhaabuu qaba. Diraamas ta'ee jaalalas ta'ee jennaani maal jechaa jirtaa hin qalladdaa'ee akka taasiftu kana miti wanti hundumtiyyuu garuu sammuudhuma kee keessaa baaftituma haasoftaa immoo nama biraatidha jedheen jechuudha. Anumadha jennaani isayyuu calluma jetteetu fuuluma ifaadhaan haasoftaa jabaatteetuma jennaan nam bu'aare bo'uu qabaare boocha yoo ta'es immoo qubaa koottiin bu'aa nagaheera hani miidiyaa irratti bu'uuni. Yeroo gammachuus yeroo gaddaas baay'ee waliin dabarsineerra. Bilbilaan immoo waan kan sitti mul'isee fi hordoftoonni baay'een nu eegan araaramtaniitu kan jedhanii yaadan ni jiru. Isa kanaaf isaaniifis deebii ta'a jedheen jennaanii bilbilaan utuu natti himtee achumatti dhaabatee bareeda ture, gaarii ture jedheen jechuudha. Irraa kan ka'e baay'ee aare jechuudha. Fuulli isaallee guduunfamaa ture jechuudha. Ati anaa fi ammanuma amantaa'ee yookiinis immoo jaalallatinaaf qabdu kanuma duwwaadhaa hanguma kanaatti ture. Dhiifama siin jedhee dhiifama si gaafadhe dhiifama koomuu fudhachuu diddeedheeni. Ani amma bakka tole siin jedhu galiin itti yaada. Ati itti yaaddeetta ani immoo itti yaadne jedheen jechuudha. Sana booda gaafa inni biraa deemu biraankiidha jetteen jechuudha. Lubbuutti deebistee maaliif akkas goote ati jetteen jechuudha. Innis immoo dhugumaanii waan ati iyyaanne tokko hojjadhe si gaddisiiseera anilleedha waan ati feene tokko isa kanaaf dhiifama jedheeni jechuudha. Iddoo isaaniitti deebi'anii jaalala isaaniitti jechuudha. Mucattiinis nama yaada qabudha, dhugaa dubbachuudhaaf gobaziidha. Innis illee ammallee waaqayyoo waliin sinaa jiraachuu isiniin jechuu jaalannaan inni biraa immoo jechuudha. Obbo Abrahaamii fi Iyyuu akkasumallee faranjii Hermeellaa jechuudha. Har'a Abrahaam irratti in hojjetanii maal ibsaa dhugaan isiniin jedhe irratti hojjetan jechuudha. Komentii tokko immoo ilaalaan ture jechuudha. Tuman viidiyoo sana ilaaluu komentii keessa isiniin jechuudha. Baala gebeenu roottaa biratti deebi'ee dhuunii
xuuxxoo kennuufi abaansaa shariinuu nama ajaa'iba jechuudha. Innaa dhugaa rabbii jechuudha. Qomee kun yoomuu barataa isa abbaansaa jedhanii dhaggeeffanne moo akkamii laata viidiyoo sana jechuudha. Innaa isaanis immoo kan isaan ittiin dhufanii fi biraankii irratti hojjannaa jedhanii sadan isaaniiyyuu wal qaxaranii jechuudha. Qo'anii kan hin jedhu faranjuu gaaffii sirraa qaba. Ati jechuudha roottaan tuqamuu qabdu Hermeellaa kan jedhamtu Abiraan biraa fagaachuu qabdi jettee dhaadachaan turre akkamitti bineensa isaanii taate. Nama ajaa'ibdu dhugaan isiniin jedhan. Abiraan kun maal qabaa kan itti akkatti kaattanii nuun gallime. Durreenuu hiite sagaleen keessan galaa jira dhiifama isiniin jedha. Homaa gochuun hin danda'amu. Isa kana isiniin jechuun jaaladhaa. Sana booddee baay'ee si abaarradhanii isheenis tole jettee jechuudha. Sana booda bakka itti bilbilee kootuuti akka beektutti afaan ishee gadi nurraa qabsiisi. Nuti ishee dadhabneetu jirra jedhee bilbilee reefiin jira hin dhufanii ennaan dhufuu dhaga'u ennaas argan jechuudha. Baala geedhuuni baasan beekneedhuuni. Maal odeessi ta'eedhuuni waanuma isaan jedhaniin iyyuu jechuudha. Isaa saamusa dubbatamu miti jechuudha. Sana booddee fakkeessiti jireenya kan diigaa jiru ishiidha. Hin taatu kuni fakkeessituudha. Waan baay'ee jedhaniin jechuudha. Sana booddee gaa'ee kinoo haala kanadhaan seerachaa jira jechuudha. Iyyuu fa'itti akkamittiin akkattiidha itti softuu karaa koo miti kan bartanii ana miti kan wal sin barsiise. Maaltu kana hundumayyuu fideetoo jira. Akkamittidhaan dubartiitti Hermeellaa osoo hin taane dubartiittiyyuu akkatti hinaasahamu. Beenaatu mana galaati manatti walidhaan hinaasofna jedhanii keessattuu faranjuudhaani ati nagaa kee miti si faana waan ta'etu jira maleedhaayi si miti jechaanii ture jechuudha. Inni immoo waan baay'ee jechaanii ture jechuudha. Sittan si dafa lafa kanatti gadi si dhooban tureeyyuu. Jechaanii ture jechuudha. Kabaja kee dhiibneedhuun jechuudha. Ishiin tuqamuu qabdu jechuudha jechaa ture jechuudha. Aboo hojii dhungee yaaddu wayiinsi tutteedhanii jechuudha. Biraan keessa wanta biraa yayyaasaa wayiinsi tutteettiiruni jechuudha. Waa'ee wayiinsi tuttee miti mana ba'ii jechaanii ture jechuudha. Nama ajaa'iba dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Inaan gabagabanii falatti ba'an jechuudha. Ishiin eessatti na beektu maalummaa koo jennaan. Inni iyyuu eessattuu sin beeku garuu jedheeni faranjuun immoo sirriitti nan si beeka jedheen jechuudha. Quubsee nan si beeka. Xanaqqaqee nan si beeka. Jedheeni dhugeerraa kaasanii jechuudha. Isa kanadha. Egaan boodarra jechuudha. Gara manaa galaa jedhee harka ishee qabatee achi deemee jechuudha. Harka ishee qabatee garuu jechuudha hordoftoota wanta sirratti naa galee tokko jechuudha. Isa aammatan sana isa dhudhungatan sana susukkuuman sana dhiistee jechuudha. Wayne akkami maa susukkuumuu dhiiste hin didee hin barbaadu jedhimoo maali? Sukkuumtaa himee waan ta'e dhungattaa chaappistiikii irraa xaraddaa of jala keeyyattaa ofitti qabdaa amma maaliif irraa dhistere? Gaasheen si dhufaa jiru Hermeellaa bilbila kee barbaadaa jiru si haasofsiisuudhaaf jechuudha. Abeelillee bilbila gaashee jalaa kakaasuu odiideellee dubbataniitoo jiru. Isallee haasofsiisuudhaaf siifis si dhufaa jiru. Garuu nama ajaa'iba jechuudha. Mana ofii abbaatu jijjiirrata mana ofii abbaatu bareeffata jennaan ganaa abbaa jala deemsisa jechuudha. Kun jechuudha raataan ati manaan ulfaadhachi inni asi xibbaa xibbee taphata jechuudha. Anatu na biraan ta'ee jechuudha isa dhugaan siniin jedha. Otoo isaan ta'ee jechuudha fayyaa qabaa jedhee namatti dhaqeen jechuudha maatii warra ruuttaa bira dhaqeen bakka uffata bareedaa ta'e 2000 kan bitamu isa biteen waan irra barbaachisu godheen dhiifa manaa godhaa. Manni kan ganamaati gaa'elli kan ganamaati haadha manaa koo miidheera jedheen jechuudha. Jilbaan deema dhugaan sanii jedhe jilbaan deemeen jechuudha. Dhiifama gaafadha hunda obboloota isheellee hunda abbaa kootillee jechuudha. Isa dhugaa bakka yoon balleessu iyyuu baadde
ifamni koo karaa bana malee karaa hin cufu jechuudha. Kuni garuu asuma raataana akkasitti kan namittiin immoo ama biraankii maali ishee jetteeti qabdee too jirti jechuudha. Xibbaa xibbii haasofte jechuudha na. Ermeliyyee Abrahaamiyyee dubbaa tijjilaallachuu warri jettan jechuudha. Gaa'ila irratti gaa'ila jechuun gaa'ila mootummaa yookiin immoo ejjummaa jechuudha. Nuti akka beenutti jechuudha. Inna jechuudha warra akkasii jechuudha. Warri Ermeliyyee Abriyyee kaan immoo jechuudha wal fuudhaa waliin jiraadhaa jechaa yeroo jechuudha. Innuu fuudha isa dhugaan sin hin jeetu sin hin jedhinu jechuudha. Garuu immoo yaa xumuratu ka saruutta faana haa xumuratu Ruutiyyeenis hin heerumti. Bakka nuti Abrahaamis Ruuttaas wallaan irratti beekna sin hin jedhe yeroo darbe mitiire Ruutiyyeenis hin heerumti yaa saruutta argate dhugaan sin hin jedhe qiniyyee itti beetti waan hundumayyuu jechuudha. Fakkeessuun beektu jechuudha. Inna baasawwii warri birrii nama bitan sirrii miti sin hin jedhame eebbifama shaaluu.